Yoo ammatti koo taate narra laalina. Ani baay'ee nama criticalidha. I'm very critical person haquma isin hima. Ummanni keenya ofii uf dagatee sadarkaa kanarra geenne calqabumarraa gaafa Dr. Galma namichi san ka ummata keenya harkaa miila cire. Minilik gaafa seenu guyyama gaafa sanii irraa calqabee minilikiin faarsuun cabale dalqabe Dr. Abiy. Garuu Oromoo waan waggaa 150 guutuu ummatuma kanaan harkaa miila ciramaa turteef kuni keenya waan ta'eef homaan hin godhu jettee uf dagatte. That was the wrong thing. Tadura dogoggorri achirraa calqabe. Inni garuu guyyaa tokkollee of duubatti hin deebine Haayila Sillaasee ummata keenya kumaatamaan fixe achiin boodallee soodduu isaa ijaareef otoo ijjite san agartu. Tokkichi keessanuu sirrii miti hin jenne kanaatu onnee isa kakaase. Warra nafxanyootaa ka inni nama qabatee deemuun kana onnee isa kakaase. Namni haqaaf hin falmanne ummanni keenya haqaaf falmataa waan hin turiniif ka har'a dhufe kun dhufe jecha. Waan isin haqarraa jallattaniif waan sheekonni kennallee jallattaniif waan manguddoon teenne jallatteef dargaggeeyyii keenya jalliftanii har'a dargaggeessa kaleessa isin jettaniin ajjeesuuf itti dhufte nafxanyaan ka Dr. Abiyyiin hoogganamtu. Murtiin keenya maal ta'uu qaba? Dr. Abiy Oromoof illee hin taane ummata biraatiif Oromoollee waliin buusaa jirta. Amaaraaf Oromoo waliin buusuu deemaa jirta. Ummata Saawuzii warra kibbaa mirga isaanii irra dhaabattee irra ejjettee nu jibbisiisaa jirta. Ummata Affaar warra akkana cunqurfamaa jiru akka nu jibban godhaa jirta. Nuti ummata kana hundaa wajjin firoma barbaanna. Aangoo gadhiis. Nuun taane ati. Oromoon miliyoonaan qabdi gootallee. Guyyaa takka Oromoo qabsaa'een beeku Oromoo irra qabsaa'ee malee. Guyyaa takka. Nama guyyaa takka Oromoo qabsaa'een beekne kijibaan jala yaane mataa irratti mootiidha nabiyyiidha haarawan dhufe Muusaadha Iisaa jettaniit namicha naftanyaa. Akkuma isin jedha haga Oromoon dhugaa walitti hin dubbannetti bilisummaan hin jirtu. Dhugaa wal himuu qabnaa Jawaarillee sirreeffachuu qaba bilisa baanee ka jedhe kunoo inni gabrummaa jala jira. Argitan kuno so bilisummaan dhugaa gaafa Oromoon sagalee ofii ol baaftee mootummaa ofii barbaaddu filattee kunnu ta'e jette. Ka ambi bittilee nurra kaa'e ka afaan qofaan nu sossobee galgalaa ganama nu nyaatu diina irratti moosisu ufin dhiifne ufaa balaaleffannu ta dura. Haqa dubbataa haa deemnu kijibni haa hafu Oromoo keessaa haa du'u. Sun sani kanarraa kaafe Jawaari rabbi lubbuu isaa baasee akka Abiyyiif inni du'ee jira. Har'a taaziyaa ta'arra akka Abiyyiif garuu akka rabbiitiif inni hin duune amma boodallee hooggantoonni Oromoo baay'ee jira beekaa kaasii galan biyyalaati isa qofa miti. Jara kana maraa namichi karoora itti baafatee ana malee mootiin hin jiru haati xiyya abjuu argitee jirti galma Minilik ana gaya. Mootiin biraa hin jiru nugusoota jedhee isinin labsuuf deemaa jira. Haadha malee namicha kana guyyaa tokko abbaa isaa himatu dhageennee hin beeknu. Haati Amaara waan taateef ganda isaanii ol kaasaa deemu. So inni bahu qaba galma san keessa Oromoon dhugaa ka qabsaa'ee habaye ka ummata keenyaaf caccabe ka ummata keenyaaf rakkate achi seenu malee qabsoon itti fufuu qabdi qeerroo gaafiin ummata Oromoo hin deebine qabsoon haga biyyachii bahee Oromoon dhugaa seenutti itti fufuu qabdi. Jawaarillee OPDO faarsuu dhiise ummata keenya qabsoof kakaasuu qaba. Mootummaa kana barcumaa jala qabeetii isa jechuu dhiisuu qaba ofirraa. Isatu nurra goobse cinaadhaan. Dhugaa dubbachuu qaba dhugaaf dhaabbachuu qaba. Kana dubbiin jirtu murtiin kenna. Qabsoo ummata keenyaa akka keessa jirtu akka itti fuftu haa deeggarru gaafii isaan gaafatan bira haa dhaabannu waan Abiyyi boru ganama bahee isin sossobuu deemu hallayyaalitti jedhaaniiti qabsoo itti fufna fayyaa ta'u ulfaadha. Wanni dubbiin hafee fi miti yaaduma dubbachuudhaaf garuu gara pooyintiitiin hin deemne pooyintiin wanni nuti deemuu qabnu. Istil mootummaa keenya jenneetiin hin faarsaa jirra. Mootummaa keenyaa miti. Osoo mootummaa keenya ta'eeti wanti Oromoo Hararirraa kaasee sa'a sanii Finfinnee fide ijoollee OPDO pirezidaantii naannoo Oromiyaa ka jedhu ganama sa'a 11 ba'ee ibsan kennu. Wanni nama san fide dhiiga Jawaariin keessa jirutu jara keessa jira. Osoo dhiigummaan keessa jiraate paarlaamaan rabba'ee galgala akkasitti ganama akkasitti taasee ganama halkan Jawaaritti sa'a sanitti isa achi baasisiisee ijoollee sakuriitii achi baasisiisee halkan akka sareetti durriyyeen Jawaariin ajjeesisiisuu hedee Oromoo akka ganna 28 Jawaar
Abiyyi Ahmad achi keessa jira. Namni abiyyiif Oromoo walitti araarse, namni abiyyiin daangaa ta'ee Oromoo irraa ittisee gubata garaa keenya jiru gadi cabsisiisee gadi qabbaneessee Oromoo abiyyi dhiyeesse Jawaar Mohammad isa barcuma isa jala qabeessan namni nyaachisuu hin saalfatin ati waan godha Piraayimisteerii kiyya Oromoon hooggana qaba yoo jette dogongortee jirta. Wanni keessa mudatu waan abiyyi dalagu ijoolleen ODP tagadii bulchaan naannoo Oromiyaa quban qabu waan adda raawwate kana hin beeku. Gubbamatti abiyyi garraa jira kamarsee jiru nafxanyoota namni achi gabbaasee Oromiyaa tana ficcisiisuudhaaf har'a silaan hundas hin jirru. Jawaar du'eeti nama hedduu kaas keessaa dhandhee du'uuf faana qophii irra jirru. Nama hedduutu miidhuuf qophii irra jira. Oromoo dammaqi as keessa siyaasaa teeta deemtuun dabarfachuu dhiisi afaan tokko ta'i. Dhugamaan namni sabaaf dhaabate Jawaariin irra uflaali. Akka onneen Oromoo muluusi keessa jirtu haqaaf yoo dhaabatte Jawaariin filanne sakuriitii san jara filee fideef laalaa ijoollee sanniin jiruufiin alle mindaafiin laalle Oromummaa laalte lubbuufiin laalte ilmi namaa takkuma jiraata laman jiraatu takka jiraata Oromoo ganamaa galgala abbaan kiyya boo'ee anillee boo'ee ilmi kiyyallee boo'uu qaba bilisoomne jennee ammallee deebinee dhumachuu qabna. Jawaariin tanatu malee mana ofii diigee roomlasii ta'ee qabsoo kana geggeessaa ture Jawaar. Oromoo dammaqi wanni si hafen jiru qeerroo ijaaran wanni Jawaarii dhaamu wanni addalee rabbumaaf Oromoo isa jedheeke dhaaba ijaari amma achi wanni wali karkarsitu hin jiru. Dhaabdi Oromoo bakka buunetu namni tokko gabbaa'eef ejjennoo kabaase hin jiru. Nothing. Kana wanni laallamu hin jiru. Dhaaba ijaari gabba'i bakka Abiyyi Ahmad Opiidiyoo namni tanarra uf hin argin namni jibbaa ofii hin beekatin abadan Opiidiyoon beekuu hin dandeettu. Kana jala muraa itti himaa galatooma tanuma jechuu barbaadan. Atiif obbo Jawaar faa rabbiin baga nagaya baase. Sila har'aan tana taaziyaa teenya akkana duratti illee jaametti alhamdulillahi rabbil aalamiin. Yoo lafa tana irratti ilaaltan namoota silaa yaada Jawaar faadhaa wajjin waliin taane keessa ani tokko. Haa ta'u ammoo dubbiin tun tan nam tokkoo fi nam tokko jidduudhaatii miti. Dubbii Oromoodhaati. Dubbiin Oromoodhaa anarraa oli nama hundarraa oli. Tanaaf cinaa dhaabbachuun keenya hizaaba daba akka biraatti barbaachisaadha. Talammee isaadhaa namni biyya san dhaqe akka faranjiin jettu silver foot in your mouth kaayan sibiila guddaa dandii qabu gartee kana afaan keessa kaayanii oguu achirraa deebiteen dubbattu akka kiyyaa kana jechuu tokko hin dubbatu ammoo yaa akhi taraa dhibban jiraannu dubbachuun nurra jira. Dubbiin reefuun tana Jamaal Jaw waan dhugaati waan haqiiqaati. Biyya san keessatti yaada lama gurguddaadhaatiitu wal falmaa jira. Yaada lama gurguddaa. Yaadni tokko Itoophiyaa tana takka goo. Itoophiyaa tana immoo abbichi isii kana halaqe Amaaraa. Afaan Amaaraatiin, aadaa Amaaraatiin, yaada Amaaraatiin, qabeenyaas Amaarri qabatee akkasiin biittisan buluu qabdii kaja'u. Jarri tokkummaa ja'u san cufti huccuu tokkummaa uffate duubni isaanii nafxanyaa Amaaraati. Darabee kuu qabdan. Isii san fiduudhaaf maal godhuu qaban? Bakka hundatti duulaban. Har'aan tana namni gariin kanuma gartee ijoolleen xixiqqoon takka walitti qabamtee nuti abinni jettee ganda baateetti uummata Oromoodhaa dhoohitu se'an. Dubbiin san cufti masarraa mootummaatirraa gabbaati. Dirree dhawaatti dhawan ijoolleen dirree dhawaa kaateeti barsaatanaa jaaniin tokkootu asin nufi dubbiin achumarraa gabbaati. Osoo ijaan agarruuti callifna maaliif silver futii saniitu afaan keenya keessa jira. Hogguu har'aan tana lafaa ka'an ilmaan Oromoodhaa osoo dhumu jiranii Wallagga
kumaan lakkaa'amu dhumaa jiru osoo beela'uudhaaf deemanii rakkachaa jiranii arraan tana keessatti haati dhaluudhaaf deemtu hospitaala dhaquu hin dandeessu osoo kana hunda agarruu barjarri san shaneedha jennaan cal guji keessatti akkasiitu deema cal namichi jaalmarroodhatti aanu gaafa gartee amboo keessatti ajjeefamu cal harka kennee jaratti ida'amee ogudhaa'umu cal gaafa kaan jarri OPDOdha itti haajaman jalaa caakkaa keessatti maaliif paartii biraatiin dha'uudhaaf qabsoo Oromoodhaa gaafa ati haafte waa'ee Oromoodhaa gaafa ati dubbatte shaneedha jaanii siin dha'uudhaaf jecha fee paartii feeta ta'e feetu kafaa'oo ta'e yaanni deemee eessa deemaa yoonaan jettan gartee dubbiin abbattuuf jechaan firraa xixiqqeessaa eessa deemaa yoo kanaan jettan taate Itoophiyaa tana kajaare Amaaraa ka eeguu dandayu Amaaraa oguu SWOT analysis jaanii ni beeytanimi threat fi opportunitiin Amaara ka Itoophiyaa tana sustain godhuu dandayu maqaa tokkummaatiin threatiinoo ka isii tana diiguu dandayu ka caccabsuu dandayu eenyu jaanii yaadan Oromoodhaaf ammoo Oromoo naashinaalizimiidha. Sabboonummaa Oromoodhaan sabboonummaan Oromoodhaa qabuu qabdi ka jedhu tuni murtiidha. Namni garii ber numa laallaa jechaa oolla no waan akka gaarii lafa kaayamee piroojeektiidhaan lafa taa'ee karooraan izemaadhaa fi warri Iskindir Naggaatii fi Andaargaachoo Tsiggeetii fi jarri cufti irra mari'atanii lafa kaayan takka takkaan itti deeman. Gaafa Misraaq Itoophiyaa, Sameen Itoophiyaa, maal marree Central Itoophiyaa ta'u fagoo isinitti hin fakkaatin yoo arra dura dhaabbattan malee Oromoon asii fi achitti illee dura dhaabbachuu qabdi. Dubata Jawahariifis baga Rabbi si baase Jawahar haa ta'u immoo kanaan booda aalii Oromoodhaa tanatti haqa himi Jawahar haqatti himiti ummata Oromoodhaatii wajjin akkuma jeenummaadhaan achi keessaa duuti taruma takka jette sanitti ummata Oromoodhaatis karaa diriiratti qaceelchi. Ummanni Oromoodhaa biyya san keessaa qaba qooda gayaa san qabaachuudhaaf ammoo jaaramee wanni Oromoodhaa maaliif hin dubbanne fa'aa jettan ta'a hin danda'an silbaan keessa jirtan maarree hin jawsan hin dubbatan mee tokko haa dubbatu gebbee wanni warri security'n jaraa hulaa dura tatteessi gamasiin tatteessa ciraa kanatti as eeyti nama isaan harka fuudhe hundaa'u harka fuudhanii harka qabaniituma gartee waan tana beekuudhaan namarra jira dhugaan jirtu taana arraan tana warri isaanitti maxxane warri kaleen coolataa faalleen dubbachuu hin danda'an haqaan isinii himan tana maaliif dhaqeetiin dhufee niin arke silverfuutii afaan kiyya keessa ture akkasiiti waan san guututti beekuudhaan namarra jira jechuun yoo bakka takka eefuun tana guu waraqaa laalu furmaata ja'a yoo bakka jirtu hin beekne akkamitti bakka taan deeta. Namuma gartee xayyaara qorra jee deemu eessa deemta akii Siyaatil immoo Meelboorni hin beekamu jechuun bakka irraa kaate yoo beekte gamanaan deema jetta dhiifama naa godha yoo isin dheereessee qophii.